Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti gaafatamtoota hooggantoota janaajana hundi keessanuu dhaamsa tokkoon qaba. Dhaamsa kanarratti akka gartee viidiyoo kana harkee sheer laayikii fi koomentii walii godhuun barbaada. Mucaa tokkootu mucayyoo takka janaajane jennaan rasiida ergii jettiini guyyarraa riyaala 30 40 50 ergaa jechuudha. Isni galee baatii takka keessatti gahee tana irra raawwattee gartee janaajantee saahiba biraatiif buute. Isni galee kanaaf jechuudha akka nama tokkotti akka oromummaa tokkotti waan kana laaltanii mucaan kan isii janaajane jechuudha ni beeka. Mucayyoo tana nama buuteefis ni beeka, bakka illee ni beeka. Murteen tiyya maalii isa kananiin ajjeesa moo akkamiin godhaa waan jiru dhufe. Kanaaf obboleeyyan kiyya sheer laayikii fi koomentiin isii tana wal daddabarsaadhaati. Namni dhimmi oromummaa laallatu dhimma kana gajjabeessitanii soba osoo hin taane jechuudha itti dhimmamtanii laaluu qabdan. Isni galee kanaafu jaalalaatu nama khasaara. Warreettan biyya Arabaa Suudi Arabiyaa keessa jirtan dhalaan keessattuu warri obboleessa keessan janaajantanii akka rabbisaniin akkana godhu jirtan aalii fi bira keessaniif ergisiiftanii baatii takka keessatti wallaahi maallaqni kun qarshii 2,590 taha baatii takka keessa geetana rarraawwatte intalti dubartiin takka jechuudha. Kanaafuu dhimmi kun warreettan laallatu hundi keessanuu akka deebisaan oolanii jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.